Makaba kanilma nafra kulkullu Waaqayyo tokko Amen. Waaqayyo keenya abbaa keenya bara baraan kan jiraattu bara jireenya kee kan hin daangeffamne addunyaa kana qabdee kan jirtu addunyaa irras kan jiraattu alfa omega galanni oqobaan guddinni baraan gabaraatti siif haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'eera. Daabiloosiin hidhee ilmaan Addaamiin bilisa baasee kana booddee nageenyii fi jaalalli akkasumas araarri Waaqayyoo hunduma keenyaatiif nuu ta'eeraati. Galanni oqobaan irra deebi'uudhaan Waaqayyoof haa ta'u. Matureen barumsa keenyaarraa xiqqoo boqodhaa jedha. Hundi keessan dubbii kana dubbadhaame xiqqoo boqodhaa jedhame. Jedhaaka. Waaqni hunda keenya nu haa boqochiisu. Wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 31 gubbaarratti barreeffameetoo arganna. Dubbii kana kan dubbate abbaan jecha kanaa boqonnaa addunyaa kan ta'e ofuma isaatii boqonnaa kan ta'e ofuma isaatii aara galfannaa kan ta'e ofuma isaatii tasgabbii keenya kan ta'e isa barbaacha keenya samiidhaa gadi dhufe ilma qulqulleettii dubaroo Maariyaam ilma Waaqa jiraataa Waaqa dhugaaf jireenya bara baraa kan ta'e Yesuus Kiristoostu dubbii kana dubbate. Yeroo inni dubbii kana dubbatetti immoo namoonni baay'een dhiphatanii waan turaniif akka tiksee yookiin immoo akka horii abbaa dhabaniitti akka horii tiksee dhabdeetti bakkeetti gatamanii yoggaa isaan turan yoggaa kana ilaalee garaa isaaniif laafee isaaniif gaddee jedha. Yeroo isaanii gadde kanatti namoota kana ofitti waamee kottaati xiqqoo boqodhaa isaaniin jedhe. Wangeela kana kan nu barreesse wangeelaawii Maarqos yeroo ta'u Maarqos warroottan 72 keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 20 gubbaarratti warra barreeffaman lama lamaanis akka wangeela tajaajilaniif dhukkubsattoota akka fayyisaniif wangeela mootummaa Waaqayyoo addunyaatti akka labsaniif hojii duuka buutota 12tiin waliin akka isaan tajaajilaniif warra waamaman keessaa qulqullichi abbaa wangeelaa Maarqos isa tokko ture. Isatu wangeela kana kan nu barreesse. Akka seenaan kitaaba qulqulluu nutti dubbatutti wangeelli kun baroota 55 booda kan barreeffame akka ta'e qonnaa kitaaba qulqulluu nutti dubbata. Maarqos wangeela isaa kana yoggaa barreessu waa'ee barnoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa akkasumas immoo hojii ajaa'ibaa inni hojjete akkasumas boqonnaa qulqullicha Yohaannisis dabalatee hanga fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan wangeela isaa boqonnaa 16 qabu kana keessatti nu barreessee jira. Wangeela isaa kana gubbaarratti gaa barnoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos xiqqoo boqodhaa kan inni jedhee boqonnaa 6 lakkoofsa 31 gubbaarratti arganna. Waaqayyo hunda keenya nu haa boqochiisu. Boqonnaa jechuun maalidha jennee ilaaluun barbaachisaadha. Boqonnaa jechuun dadhabbiirraa kan ittiin aara galfannu yookiin immoo aara galfannaa kan ittiin argatamu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti boqonnaa jedhamee kan waamamu guyyaan boqonnaa sanbata duraati. Abboommiiwwan 10 keessatti kan barreeffame seera ba'uu boqonnaa 20 gubbaarratti kan barreeffame Waaqayyo gooftaan guyyaa 6 addunyaa kana erga uume booda guyyaa 7ffaatti ni boqoteeti. Isinis immoo guyyaa 7ffaa boqodhaa jedheetoo
waaqayyo seera kennee jira. Kana qofa miti saba waaqayyo seera ba'uudhuma boqonnaa 16 kana yoonna deemtanii dubbistanii waaqayyo akkana jedhetoo isaan barsiisee ture. Boqonnaa 23 nagee የዕረፍት ቀን ነው guyyaan boruu guyyaa boqonnaati. Kanaaf hundi keessan wanna adda addaa hojii adda addaa hin hojjetinaa. Waaqni keessan guyyaa torbaffaatti boqoteeraati isinis immoo boqodhaa jedhee Museen saba Israa'elitti labseera. Waaqayyo guyyaa ja'aatti boqote jechuun waaqayyo hin dadhabu. Hin dadhabaa waaqayyo amala waaqayyo keessaa yookiin immoo ከእግዚአብሔር ባህሪ አንዱ እግዚአብሔር አይደክምም። waaqayyo akkeenya isaatiin hin dadhabu. Maqaan isaayyu ኤልሻዳይidha. ኤልሻዳይ jechuun seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 3 gubbaarratti katabamee yoggaa jiru hundumaa danda'a jechuudha. Maqaan koo jedhe waaqayyo ኤልሻዳይidha. Ani uumaa hin dadhabu jedhetoo waaqayyo hundumaa akka danda'u dursee nama waaqayyo kan ta'e Abrahaamitti waaqayyo dubbateera. Kanaaf waaqayyo guyyaa ja'a hojii ni hojjete guyyaa torbaffaatti ni boqote jechuun maal jechuudha yoo naan jettanii hojii hojjechaa ture xumureetoo waan biraa hin hojjenne jechuu isaati. Malee waaqayyo hojii isaan dhiisne arrallee waaqayyo hojjetaa jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Waaqayyo hundumaa inni danda'u garuu guyyaa ja'a gidduutti hojjeteetu waan haaraa hin hojjenne guyyaa sanbata yookiin immoo qidaameetti ni boqote. Hojii biraa hin uumne waan haaraa hin uumne hin dhiisee hojii isaas immoo ni ilaale gaarii akka ta'es immoo ni hubatee jira. Waaqayyo dursee gaarii akka ta'e beeka. Beeka moo beeka? Dursee akka gaarii ta'e mudaa akka hin qabne hojiin isaa kan akka isaatti kan akka hin hojjenne yookiin immoo hojii akka isaa kan hojjechuu danda'u hojiin isaa mudaa kan hin qabne gaarii akka ta'e waaqayyo dursee beeka. Kanaaf waaqayyo hin boqote gaafa jennuuf nuyi hin boqonne gaafa jennu garagara. Nuyi hin boqonne gaafa jennu nuti dadhaboota waanuma tokkollee hojjechuu warra hin dandeenye warra aangoo waaqayyo irraa eeggatu humna waaqayyo irraa warra eeggatu gargaarsa waaqayyo irraa warra eeggatu ofii keenyaati waanuma tokkollee gochuu warra hin dandeenye waan taaneef boqonnaan nu barbaachisa. Boqonnaan kun immoo nuyiidhaaf waaqayyoodha jechuudha. Eenyu boqonnaan keenyatti? Eenyu jettani saba waaqayyo? Boqonnaa keenya kan ta'e waaqayyotu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf katkuu moofaa keessatti saba Israa'eliif seera ta'e kan hin jijjiiramne ta'e guyyaan boqonnaa kan isaaniif kenname guyyaa qidaameetti yookiin immoo sanbata duraa abboonni kurnan gubbaarratti barreeffamee jira. Garuu isaanii boqonne. Guyyaan boqonnaa isaanii haa kennamu malee qidaamee haa qabaatan malee sanbata hojii dhaabanii bishaan buddusuu malee midhaan cabsuu malee maannaa funaannachuu malee bakka taa'anii osoo hin ka'in bakka kaanii immoo osoo gadi hin taa'in haa kabajan malee boqonnaan arganne. Maalidhaa boqonnaan arganne? Boqonnaan sun lakkaa nama boqochiisuu jechuudha. Lubbuu namaa bilisan baasuu jechuudha. Boqonnaa fakkeenyaati malee boqonnaa gaadidduuti malee boqonnaan dhugaa hin mul'anne jechuudha. Boqonnaan dhugaa inni mul'atee isa xiqqoo boqodhaa jedhe wangeela Maarqos boqonnaa lakkoofsa 31 gubbaarratti xiqqoo boqodhaa isa jedhe boqonnaa dhugaa kan ta'e ilaala. Boqonnaa dhugaa kan ta'e ilaala. Ishee kakuu moofaa yookiin immoo sanbatni duraa abboonni gubbaarratti kenname boqonnaa yeroo haa ta'u malee boqonnaa foonii haa argatan malee boqonnaa lubbuutti argachuu hin dandeenye. Foonii isaaniitiin garuu hojiirraa boqotaniiru. Nuyiif kakuu haaraatiif sanbanni keenya sanbanni kakuu haaraa sanbata maalii jettan? Dilbatadha jechuudha. Sanbanni kakuu moofaa nuyiif sanbata xiqqaa jenneet abboonni kurnan irratti waan ajajameef ni eegna. Sanbatni duraa yookiin sanbatni guddaa qidaamee miti yookiin Ihuudii kan jennee kabajnu immoo Iyesuus Kiristoos fayyisaan keenya ilmi waaqayyoo du'ee du'a isaatiin nu ajjeese boqonnaa fooniis boqonnaa lubbuus nu kennee haara nu galfachiise galanni guddaan isaaf haa ta'u. Sanbanni keenya isadha jechuudha. Kiristaanonni boqonnaa
guyyaa isaanitti uffata adii uffatan guyyaa ergamoonni samii gubbaadhaa uffata adaadiitti uffatanii isa jiraataa du'oota gidduumaa barbaaddu guyyaan isaanitti jedhan wangeela Maatewos boqonnaa 28 sanbata kiristaanaa guyyaa boqonnaa keenya guyyaa yeroo hundumaa torbeedhaan sanbata qulqulleetti nana torbeedhaan akka deebii nuu kottu jedhanii abbootiin keenya qiddaasee gubbaa irratti yeroo hundumaa kan kadhatanii sanbanni kiristaanaa guyyaa boqonnaa keenya jechuudha. Guyyaa boqonnaa lubbuutti arganne jechuudha. Waa'ee kanaa gaafa dubbatu irroota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 gubbaa irratti saba Waaqayyootiif guyyaan boqonnaa sanbanni boqonnaa ammayyuu isaaniif mul'ateera jedhe isaaniif afeeraa jedhe. Egaa boqonnaan Waaqayyoodha. Eenyudha jettan boqonnaan? Eenyudha jettani? Waaqayyoodha. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos isuma ofii isaatii boqonnaa ta'etu xiqqoo boqodhaa jedhe. Sabni isaan ittiin jedhaman kuni wangeeluma Maarqos kana garoliitti ol deebitanii dubbistanii lakkoofsa 30 gubbaa irratti gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos namoonni baay'een yokkaa inni barsiisutti gara isaatti walitti qabamanii jedha. Namoota baay'eetu gara isaatti walitti qabama yokkaa inni isaan barsiisu. Maaliidhaaf? Dubbiin isaa mi'aawaadha. Maaliidhaaf? Jechi isaa dhukkubsattoota fayyisa. Warroottan du'an ni kaasa. Warroottan dhukkuba hafuuraa qaban ni fayyisa, ni tasgabbeessa. Dubbiin isaa mi'aawaadha. Maqaan isaa namatti tola. Bareedinni isaa nama boociya. Inni Waaqayyoodha. Waaqa samiidhaa gad dhufedha. Namoonni barachuudhaaf gara isaaniitti dhufu turanii jedha. Yokkaa isaan gara isaaniitti dhufanii gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkana jedheetu isaanitti dubbate. አያቸውና ብዙ ሕዝብ አየና እረኛ እንደሌላቸው በጎች ስለነበሩ አዘነላቸው ይላል። አካሆለተ ትክሴ ቀምኔታኒ ዋን ኢሳን አርጌ ኢሳኒፍ ገዴ ጀዳ ኑፈ ገዱ ይነረስ አሜን ጀዳካ ዋቀዩ ኬኘ ኑፈ ገዱ ያረስ ወራ ዱኩምሰተኒ ዝረ ጅረን ወራ ፍረ ደበን ወራ ቀቤኘ ደበን ወራ ማቲ ደበን ወራ ጅሬኝ ኢሳኒ ኦሊ ገዲ ተኤ ሴጠኒ አብዲ ኢሳን ኩተቺሴ ልቡ ኢሳኒ አከ ደበርሰኒፍ የሮ ሁንዱማፍ ኞ ዱዓ ከን ተገርሲሱፍ ዋቀዮ ገዴ ለቤ ኢሳኒ ያሳቁፍ ዮ ፈያታነስ ዮ ፈያንታነስ ዮ ቀባነስ ዮ ለምነስ ኑን ጆሌ ዋቀዮት ኑን ጆሌ ኙ ደተን ኢጆሌ ኙ ደተን ኤኙ ጅራን ዋቀዮ ዳጅራን ገለኒ ጉዳን ዛፈታ ዮ ጅራነስ ከነ ዋቀዮ ዮ ለምነስ ከነ ዋቀዮ ዮ ዱነስ ብንሞትም ለጌታን ሞታን ብንኖርም ለእግዚአብሔር እንኖራለን ዮ ዱነስ ሳብዱና ዮ ጅራነስ ኤኙ ጅራነት ዋቀዮ ዳጅራን በቃ ነው አባጋሪ ቀም ነው ዋቀዮ ቀም ማልታ አይተን namni tiksee qabu maalta ilaal uummanni kun tiksee qaban bakkee wajoojo nuni garuu tiksee qabna tiksee gaarii naannuun jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 gubbaarratti መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ለበጎቹ ነፍሱን ያኖራል ትክሴ ጋሪ ናና ትክሴ ጋሪ ልቡ ይዛ ሆለተ ሳቲም ደበርሰ ከነኑን ጀድ ይላል ትክሴ ጋሪ ከንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አናፊስኒት አንገበ ቦቆና ከንተ አባ ጋሪ ከንተ ህርኮ ዱጋ ከንተ ኢኒ ልቡ ሳ ደበርሰ ዱላቴራ ትክሴ ጋሪ ዋንተ ሙት ልቡ ሳቲም ቢደም ነገረኒ ፍልልን ጉዳን ዛፈታው ገለኒ ዛፈታው ልቡ ሳቲም ቢደም በነፍሱ የተገዛ በደሙ የተገዛን እኛ መልካም እረኛ ትጉ እረኛ ያለን ክርስቲያኖች ነን። ትክሴ ጋሪ አባ ዱጋ ወረቀቡዳ አይቹ ዱኒ አባ ኬኝ እንቃኑፍ ኢላላ ሰባ ዋቀዩ አካባ ትክሴ ቀምኔት ኢሳን አርጌ ሴጠኒ ወጋ ኩመ ሸኒፍ ሊበሸን ነሞተ ሁንዱማ አሲፈ ጅሮረሴ ፎን ኢሳ ገረዱአት ልቡ ኢሳ ገረሴ ሊትጉራ ቱሬ ነማ ወጋ ኩመ ሸኒፍ ሊበሸን namni hundumtu garbicha daabiloos ture saba waaqayyo garbicha eenyu tureetan garbicha daabiloos waggaa 5,500 namoonni addunyaarra jiran hundi ijoollee addaam irraa kaasee roome boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hanga 18 yoo dubbistan karaa nama tokko karaa addaam duuti gara addunyaatti seenee ajajamuu nama tokkootiin ajajamuu dhiisuu addaamiin duutni gara addunyaatti seenee
ajajamuu Kiristoosin karaa isaatiin karaa Kiristoosin immoo jireenyi gara addunyaatti seene boqonnaan gara addunyaatti seene nagaan gara addunyaatti seene jedheetoo Phaawulos dubbata. Maaliif saba Waaqayyoo namni akka tiksee hin qabne ta'ee ture waggaa 5,000 garbicha daabiloos ta'ee ture. Diina Waaqayyoo ta'ee ture. Waaqayyo gubbaan abbaan samiirra taa'ee gara addunyaa kanaatti gara bahaatti gara kibbaatti gara lixaatti ni ilaale. Ilma isaa gara biyya lafaatti erguudhaaf gaafa daawwatu qulqulleettii dubaroo Maaramiin argee kan akka kee gaarii siin arganne tokkicha ilma isaa gara keetti ergee jedha Abbaa Hiriyaaqoos Qiddaasee Maariyaamii gubbaarratti. Ilaala abbaan samiirra taa'ee gara bahaan ilaale gara kibbaan ilaale gara lixaan ilaale gara kaabaas ni ilaale kan akka keetiin arganne isa jaalatu maal isaa gara keetti erge maal isaa gara keetti erge tokkicha ilma isaa gara keetti ergee jedhe. Ilaala Waaqayyo du'a namaa ilaalee tiksee dhabuu namaa ilaalee garboota du'aa ta'uu keenya ilaalee gara keenyatti kan jaallatu qoricha kan ta'e ilma isaa nu erge. Faaruu Daawit 110 yookiin 111 lakkoobsa 9 gubbaarratti akkana jedhu እግዚአብሔር ለሕዝቡ መድኃኒትን ሰደደ waaqayyo uummata isaatiif qoricha erge. Ilaala የኪዳኑንም ቃል ለዘላለም አዘዘ kakuu isaas immoo waaqayyo bara baraatiin ajaje. Waaqayyo qoricha yoom erge yoonaan jettan uummanni kun tiksee waan hin qabneefi uummanni kun qoricha waan hin qabneefi uummanni kun garbicha daabiloos waan ta'eefi uummanni kun du'aani gara biyyootti lubbuudhaan gara Si'oolitti guuramaa waggaa 5,500 adabamaa waan jiruuf qoricha isa fayyisu waan hin arganneef Waaqayyo jedhe Daawit abbaan keenya uummata isaatiif qoricha ergee jedhe. Inni immoo dhufee anatu gaa biddeenni jireenyaa nuun jedhe. Inni ergamee dhufe maal nuun jedhe anadha inni biddeena jireenyaa jedhe. Anadha dhugaatiin jireenyaa jedhe. Anadha tiksee gaariin jedhe. Anadha fayyisaan keessanii jedhe nutti dubbatee jechuudha saba Waaqayyoo. Qoricha ergee jedhe. Kakuu isaas immoo bara baraan ajaje. Ilaala Waaqayyo kakuu isaa al tokkicha bara baraan kakuu dhiigaan dhaabate maaliin dhaabate? በደም የቆመ ቃል ኪዳን ላላ kakuu dhiigaan dhaabate bara baraan namoota hundumaa garbummaa du'aa jalaa kan baasu qaraaniyoo gubbaarratti kan dhangalee inni kakuu sana ni dhaabe. Kakuu bara baraa dhaabe Waaqayyo. Uummata kanaaf ni gadde as ilaalee achi ilaalee gaafa isaan tiksee dhaban ni argee gaddeefiitu ofitti waamee akka isaan nan jedhe አዘነላቸው ብዙም ነገር አስተማራቸው ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ብዙ ነገር ያስተምረን። ዋባዬ ነው አበርሲሱኒ ዋባዬ ሳምበርሲስ ዋንደኑ ይሳኑ በጂስ ወከበርሲሱም በደ በዚያን ጊዜም ብዙ ሰዓት ካለፈ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው ቦታው ምድረ በዳ ነው አሁን መሽቷልና ሸኛቸው። Uummanni kun sitti naanna'ee sirraa barataa jira. Amma aduunis dhiyeera. Lafti isaas immoo lafa onaadha. Geggeessiitii jedhan. Amma isaan lafa onaa jiru natti himaame. Isaanii hin galle malee lafa onaa jiranii. Isa koo lafa onaatti Israa'eliin maan nyaachise bira jiru. Isa jecha bara baraa ta'e isa biddeena lafa kana biqilchee kan uummata isaa sooru bishaan kattaa keessaa burqisiisee kan isaan obaasu ofuma isaatii biddeena jireenyaa kan ta'e isa bira jiru. Geggeessiini wanni nyaatamu wanni dhugamu hin jiru jedhan. Kiristoos garuu biddeena jireenyaati. Biddeena jireenyaa miti. Biddeena jireenyaa moo biddeena jireenyaa miti. Biddeena jireenyaati. Dhugaatii jireenyaa moo miti. Dhugaatii jireenyaati saba Waaqayyoo isa geggeessi jennaan. Gooftaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ የሚበላም የላቸውም በዙሪያም ወዳሉ ገጠሮች መንደሮች ሄደው እንጀራ ለራሳቸው እንዲገዙ አሰናብታቸው አሉት። geggeessi jedhanii gooftaa keenya magaalaa dhaqanii waan nyaatan bitatan jedhanii abbaa malaatee gooftaan keenya ኢየሱስ ክርስቶስ akkana isaaniin jedhe isin waan nyaatan isaaniif kennaa ittiin jedhe. Silaa hanqabnu jechaa jiru akkamitti maal kennaa jedhanii. Kazaa fi gadi dhufanii yaa gooftaa jedhaniin amma nuti biddeena kan qabnu biddeena nuti qabnu biddeena shanidha.
wanti qurxummii lamadha kana caalaa waan biraan jiru kun immoo gabaa kanan ga'u maal kenninaafi jedhanii waan nuti kenninuuf tokko illee hin jiru ummanni kun ammana baay'ata jedhanii ilaala wanni namatti ulfaate waaqayyotti ulfaata ija namaatti wanti guddaa ta'e waaqayyotti guddaadha guddaa miti ila yeroo tokko la warri waa isinitti ulfaate waaqayyotti salphaadha kun ija waaqayyootiin gaafa laalamu xiqqaadha ani waan hundumaa kan danda'u waaqayyoon ni qaba abbaa qabeenyaa kan ta'e hirkoon koo gaachanni koo isana jedhaati isatti of kennaa inni waan hundumaa danda'a xiqqoo qabdan ilaaltanii abdiin kutatina fira dhabuu keessa ilaaltanii abdiin kutatina fira caalu fayyisaa addunyaa qabdu waan nyaaddu waan nuguun dhaben jedhina nyaata jireenyaaf nyaata dhugaatii kan ta'e biddeena barabaraa kan ta'e Kiristoos Yesuus ilma dubaroo Maariyaam qabdu waan naannoo keessan jiru ilaaltanii abdiin kutatina abdiin keenya naman qaanessu inni waaqayyoodha Roome boqonnaa 5 lakkoofsa 5 gubbaarratti akkana jedhee barreeffamee jira abdiin teessumayyuu naman qaanessu jedhamee jira abdiin nuti abdannu inni waan hundumaa caalu kan naman qaanessine waaqayyoodha egaa fidaa jedhee qurxummii sanas biddeena sanas fidanii Kiristoos ol kaasee eebbise biddeena keessan isiniif haa eebbisu hojii keessan isiniif haa eebbisu qe'ee keessan ba'uu galuu keessan isinii haa eebbisu ilaal waa baay'ee miti xiqqaa isin qabdan yoo inni isinii eebbise dachaadhaan nyaatameen dhumu saba waaqayyo kitaaba moototaa dhattanii yoo dubbistanii nama waaqayyo Eeliyaas boqonnaa 18 kaastanii yoo dubbistan tokkoffaa moototaa hanga boqonnaa 19 yoo dubbistanii bara bokkaan lafa kanarraa dhabame waggaa 3 bokkaan bara lafarraatti bade namni waaqayyo Eeliyaas dubartittii tokkootiin gara isheetti goree akkana jedheen yaa dubartittii nanaa jedheen isheen qoraan cabsachuudhaaf gara bakkeetti baatee jirti bokkaan badeera wanni nyaatamu dhumeera wanni abdii godhatamu lafarraa sokkeera booda gara isheetti dhufee yaa dubartittii nana bishaan xiqqoo naa kennii jettee fiidee bishaan nuuf fiduufii gaafatattu elaa gaafa bishaan naa fiddu jedheen qixxaa cabaa tokko sitti dabalii naa fidi jedheen maal fidi jedheen cabaasaa daabboo cabaa tokko fidii naa kenni jennaani elaa yaa nama waaqayyo jette dubartittiin kun mana koo keessaa jetteen daakuu xiqqoo tokkotu jira ani immoo mucaa tokkoon qaba ani mucaan koo jedhe daakuttii kana nyaannee jedhe qixxaa kana tolchannee nyaannee akka duunuufan qoraan corachaa jiretti akka maal taanu nyaannee akka maal taanu bakka yellamaa bokkaan hin jiru aduun hin jiru aduu qofaadhaa wanni nyaatamu wanni dhugamu hin jiru qabeenyi lafarraa waggaa 3 bokkaan badeera elaa wanni nyaatamu hin jiru ani mucaan koo nyaanneeti jedhe duudhaaf qoraan kana corachaa jira የመጨረሻ ተስፋ የቆረጠች ሴት ማለት ኤላ ሲተኒ ማያን dubartittiin anadeen hanga bokkaan lafa kanarratti gadi roobutti daakuun sun qodaa isaa keessaan dhumuu zayitiin sunis immoo qodaa isaa keessaan dhumuu ittiin jedhen dubartittiinis dhaqxee Eeliyaasiin manatti fudhattee galte qixxaa sanas bishaan sanas obaasteetu hanga gaafa bokkaan lafatti deebi'ee roobutti wanni nyaatamu daakuun bukoo ishee keessaan dhumne zayitiin immoo qodaa sana keessaan dhumne eenyutu taasisetan boqonnaa haaraa eenyutu baneettan seenaa ishee kan jijjiire eenyuuttan galanni boqomaan isaa fata galanni boqomaan isaa fata seenaa ishee jijjiire isheen dureera kana booddee jette laal gaafa isheen duuraaf boqonnaa tokkotu na hafa kana booda abdiin qabu gaafa isheen jettee jettu xiqqoo boqoddoodhee waaqayyo qaqqabeef karaa Eeliyaasiin galanni guddaan isaa fata xiqqoo boqoddoo waan haaraa sirratti hojjetama jedhetu seenaa haaraa waan hin dabarre ishee irratti hojjete waaqayyo ishee boqochiise duuti ishee sinafe duuti mucaa ishee sinafe namni waaqayyo Eeliyaas mana ishee galee eebbise arras qulqulloonni waaqayyo mana keessan galanii sinaa eebbise isaa በኋላ inni eebbiseef daabboo kana kaasee qurxummii kanas kaasee eebbisee too egaa akkana jedhe Akati ummata kana tataa jedhe ummata kanas dhibbaan 50 kudhaniin qoqqopheessanii kaa'anii Phexroosii fa'iin waamee ila akati jedhe nyaata kana fuudhaa isaanii kennaa jedhe biddeena meeqattan yala qurxummii meeqattan
ከዛ በኋላ እንጀራውን 200 ዲናር እንዲገዙ እንዲበሉ እንዲሰጣቸው አሉት። ከናፊ ጀነኒ ጋፈጋፈተን ላላ ስንት እንጀራ አላችሁ ሂዱና ዩ ባውቁም ጊዜ 2 ዓሣ አሉት። ሁሉንም በየክፍሉ በለመለመ ሳር ላይ እንዲያስቀምጧቸው አዘዘ ክርስቶስ። ኩታ ነከሳንታን ሳነጀጀ ማለት ሕይወት እንጀራ ነው። ሁሉን የሰጠው እሱ ነው። ሰማይና ምድርን የዘረጋው ቃል እርሱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ክንድ፣ የእግዚአብሔር ጥበብ፣ የእግዚአብሔር ኃይል የሆነ እርሱ ከነርሱ መካከል አለ። ምግብና ውሃን የፈጠረ እርሱ አለ። ኢሳኔዎች እንጀራ ካጀዴ ሳነጀጀ ኢሳኔ ሰጀጀ ሳረግ የፈጠኒ ናሞታ ከነ ቆቆደኒ ብዴና ከነ ሶልካሴ ኤፒሴ ሲጧቸው አለ ኢሳኔፍ ከናይ ኢሳኔ ሲኛተኒ ኑገኒ መሶቢ ኩነ ለመቱ ፍርፋሪኒ ሳራው ለትቀበመ ጀደገለኒ ጉዳን ዛበዳ ያተኒ ኩበኒ ኑገኒ እራ አረገልፈና ኢሳኒፍቴ አመጋላ ዋተኮኒ ሲኒት ማሰረት ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የምግባዊ ስጋ ወይ ደግሞ ስጋዊ ምግብ እንዲመገቡ አይደለም። ክርስቶስ ገረቢ ለፋት ከንፈ ኛተ ፎኒያ ከኛተኒ ኡጋቲ ፎኒያ ከዱገኒ ቤሉፍ ቆፈኒ አከሳን ለቡባኒ ፍት ከቢየ ለባ ከደትሩፈ ዮኪንሞ ነሞተን ሁኩምሰተን ፈይሱዳፍ ከናበተን ንሪሱዳፍ ከንጃመን በቆና ዮኪን ኢፈ ኢሳኒፍ ከኑዳፍ ሚቲ ከንገረቢየ ለባ ትሩ ማሊዳፍ ዱፈ ዮና ጀተኒ በመስቀሉ ጥልን ለመቅደል ነው። ፈኖ ኢሳት ይሎላችሁ ገረቢየ ለባ ትሩ ኤርጋ ገረወረ ብሮታ በቆና ለማ ለኮምሰ ኩለ ለማ ጉባረቲ አንኩደ ፍሪተን ኩደ ሸሪቶ ዱብስተኒ አከደጀ ኢኒ ኦፖሎኒ ኩን አኩመ ፎኒ ዲጋን ቆደተኒ ጀ አኒ ቢሲን ፎኒ ዲጋው ልራ ቆደኔ ረሞሚት ስሪሚቲ ዱበዳ ከሰባ ዋቀዮ አከስሞ ስሪሚት ፎኒ ዲጋ ማልታኔ ወልራ ቆደኔ ኢልማን ነማት ኢልማን አዳሚ lafeen keenya foon keenya tokkicha abbaan keenya tokkicha akkuma ijoolleen kun waliin dhiigaa foon qooddatanii tokko ta'anii jedhe innis immoo jedhe fooniif dhiiga qooddatee lubbuu fi foon fudhatee ilaal bara jireenya isaanii sodaa du'aa jalatti warra qabaman birmaduu baasuuf du'a isaatiin du'a ajjeesuuf maal isaatiin maal ajjeesuuf jettan du'a isaatiin du'a ajjeesuuf warra boqonnaa lubbuu dhaban boqochiisu hidhaa daabiloos jala birmaduu baasu hojii daabiloosiin diiguudhaaf mul'ate jedha galanni guddaan isaa haa ta'u. hojii daabiloosiin mul'ate tokkoffaa ዮሐንስ boqonnaa 3 lakkoofsa 9 የዳቢሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል። hojii daabiloosiin akka diiguuf ilmi waaqayyo mul'ate jedha. hojiin daabiloos maalidha yoonaan jettani saba waaqayyo lubbuu namaa boqonnaa dhowwuudha, lubbuu namaa ajjeesuudha, gara si'oolitti guuruudha, diina waaqayyo nama taasisuudha saba waaqayyo. ስለዚህ ዳቢሎስ isa cubbuu nama hojjechiisu, isa abbaa sobaa ta'e, isa lubbuu namaa garboomfatee gara si'oolitti guuru hojii isaa diiguudhaaf du'a isaatiin du'a ajjeesuudhaaf warroota sodaa du'aa jala jiran birmaduu baasuudhaaf inni samii irraa gadi bu'ee qoricha ta'e gara biyya lafaa dhufee dubaroo maaran irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee nama ta'e boqonnaa nuu ta'e gaafa dhufu garuu akkana jedhe ወንጌል ማቴዎስ boqonnaa 11:28 ሸክማችሁ የከበደባችኋል በአን keessan kan isinitti ulfaate እረፍት ያጣችሁ ሰላም ያጣችሁ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ አለ። ወሪ በአን isinitti ulfaate jedhe ወንጌል ማቴዎስ boqonnaa 11:28 ጉባረት ወሪ በአን isinitti ulfaate warri aara galfannaa dhabdanii warri nagaa dhabdanii gara koo kottaa ana sanan isinan boqochiisa waanjoon koo soo salphaadha ba'aa koo baadhaa ani sanan boqochiisaa jedhe. amma nama baay'eetu ulfaatee jira. ba'aan cubbuu kan itti ulfaate suusii adda addaa keessatti kan qabame ba'aa adda addaatiin seexanni takaalee mana waaqayyoo keessaa kan baasu siyaasaan kan takaalame sanyummaan kan takaalame machiin kan takaalame jibbaan kan takaalame
nama meeqatu jira saba waaqayyo gaafa moora mana waaqayyo keessa dhuftu garuu Kiristoos ba'aa sanyummaas sirraa lafa kaa'a ba'aa dhukkubaa sirraa lafa kaa'a ba'aa jibbaa sirraa lafa kaa'a ba'aa rakkinaa sirraa lafa kaa'eetu boqonnaa sii kenna galanni guddaan isaaf haa ta'u isa boqonnaa nuu kennee boqonnaa nuu ta'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kanaaf gara biyya lafaatti dhufeera diina waaqayyo warra taaneef jedha Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 10 gubbaa irratti akkana jedhee dubbata qulqullichi Phaawulos nuni ganaa diina waaqayyo taanee utuu jirru karaa du'a isaatiin waaqayyo taraaramnee jedhe du'a isaatiin waaqayyo taraaramne abbaa ilma hafuura qulqulluu ergamoota waaqayyo taraaramne maaliif gaafa inni dhalatu ergamoonni waaqayyo akkana jedhan wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaa irratti akkana jedhan samii gubbaatti waaqayyoof galanni haa ta'u lafarratti dhala namaatiif nageenyi haa ta'u jedhanii faarfatan maaliif har'a fayyisaan addunyaa magaalaa Daawit keessatti dhalateera fayyisaan addunyaa maal ta'e dhalateera Daawit maal jedhe sila waaqayyo qoricha maal godhe gara biyya lafaatti uummata isaatiif erge inni dhufe kun duba Roomaa Aramirraa dhalatee Iyesuus jedhamee dhufe maqaa caalu maqaa qoricha ta'e maqaa ergamoonni hundi duratti kufanii isaaf galateeffatanii maqaa eenyullee qabachuu hin dandeenye fayyisaa kan ta'e Iyesuus qoricha biyya lafaa irratti mul'ate. Waa'ee kanaa gaafa dubbatu Phexros maal jedhaa ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 gubbaa irratti እረኞች እንደሌላቸው በጎች ትቅበዘበዙ ነበር akka hoolota warra tikseen qabneetti asii gadi asiifachi oofamtu turtanii amma garuu gara lubbuu tiksee lubbuu keessaniitti deebitaniittu በመገረፉም ቁስል ተፈወሳችሁ ይላል amma gara eessaatti deebitan jedhe gara tiksee lubbuu keessaniitti madaa'uu isaatiin immoo isin fayyitaniittu jedha qulqulluun Phexros boqonnaa kan ittiin arganne boqonnaa keenya kan ta'e aara galfannaa keenya kan ta'e madaansaa madaa keenya kan nu fayyise Iyesuus Kiristoos. Tikseen oolaasaa maal godhatanii qaleetu maal godha nyaataa yookiin immoo maal godha ni gurgurata. Kan Iyesuus Kiristoos garuu nama ajaa'iba. Tikseen oolaasaatiif qalamu hangamii. Tikseen oolaasaatiif dabarsee lubbuu isaa laatu tiksee akkamiiti yoonaan jettanii tiksee amanamaadha. Namni hoolaa furdisee hin qalatu yookiin immoo gatiitti baasee gurgurata. Kiristoos garuu hoolota isaa nagaa waan dhabaniif nagaan isaanii kan deebi'u immoo qalamuu tiksichaatiin waan ta'eef du'uu tiksichaatiin waan ta'eef inni hoolota isaatiif du'ee jaalala xumura hin qabne fannoo irratti mul'isa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 gubbaa irratti jaalala kana caalu eenyumaafuu hin qabu. Lubbuu isaa hanga kennuufitti hoolota isaa kan jaalatu eenyullee hin jiru jedha. Lubbuu isaa hanga kennuufitti eenyutu nama jaalata natti hima hin jiru. Kanaaf boqonnaa keenya kan ta'e maal nuun jedheera xiqqoo boqonnaa nuun jedheera. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11 akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 52 gubbaa irratti sibaarrikaቸው ወደ ሰማይ አረገ ይላል. Otoo isaan eebbisuu gara samiitti ol ba'e garuu dhufsi akka isaanii jedhe maal isaaniin jedhe ኃይልን እስከምታገኙ ድረስ ከኢየሩሳሌም ከተማ አትውጡ hanga humna argattanitti magaalaa Yerusaalem keessa hin bayinaa isaaniin jedhe በዚህች ከተማ ቆዩ አላቸው። magaalattii kana turaa maaliif humna amma argattanitti maaliif gana dhaqanii mandara addunyaatti dhaqanii maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin namoota hundumaa cuuphaniif duuka boota Kiristoos taasisu. ይሄ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ኃይል ሳይኖራቸው ወደ ጦርነት መዝመት አይቻልም። ቻል ነዳሙ ምድር አኩመ ከነ ኢየሩሳሌም ኬስ መጋላ ከነ ኬሳ ሐማውም ነርገተኒት በይና ከንጀለ አከይሳን አፉረ ጉልቁሉ አርገተኒ ዲነ ሳኒት ሞተን ወንጌላ ሶዳመለ ከለለበን ሴፊ ይሉበ ሴፊ ዱራ ከላበተን ሂዳሙ ይሉበ ሂዳሙ ዱራ ከላበተን ዋይ jireenya barabaraatiif borma isaanii waa'ee Kiristoosiif akka isaan laatan akka isaan wareegamanii akka isaan taasisuuf humna akka argataniif bayinaa jedhe. Amma magaalaa Yerusaalem keessaa hin bayinaa kan jedhame nuyi fi mana kiristaanaati. Kiristaanummaan nuyi magaalaa Yerusaalem. Maal jettan? Magaalaa Yerusaalem. Yerusaalem jechuun bakka boqonnaati. Bakka baqannaa yookiin magaalaa Yerusaalem.
መንደረ ነጋ jechuudha. Mandarri nagaa keenya mana kiristaanaati. Mandarri nagaa keenya kiristaanummaadha. Mandarri nagaa keenya ortodoksummaadha. Mandarri nagaa hangafa nagaa kan ta'e Yesuus Kiristoositti argannu tawaayidoodha galanni Waaqayyoof haa ta'u. As keessaa baay'inaa. Siyaasaan mana kiristaanaa gadhiistanii hin baay'inaa. Rakkinaan mana kiristaanaa gadhiistanii hin baay'inaa. Sababa gaa'elaatiin mana kiristaanaa gadhiistanii hin baay'inaa. Har'a namoonni baay'een gaa'ela argate jedhanii mana kiristaanaa keessaa dargaggoof shamarreen jireenya kan ta'e Yesuus Kiristoos hangafa nagaa kan ta'e abbaa nagaa kan ta'e isa gadhiisanii kan godaanan baay'ee isaanii jiru. Har'a namoonni baay'een Yesuusin waamuu danda'u. Har'a namoonni baay'een Kiristoos jechuu danda'u. Garuu wangeela Maatewos boqonnaa 7:21 kaasaa dubbifadha. Maqaanumaaf yaa gooftaa warri naan jedhan mootummaa Waaqayyootti hin galanii jedhu. Kanaaf Yesuus Kiristoosin kan argattan biddeena jireenyaa kan ta'e ilaal akka Israa'eloonni lafa onaa keessatti maannaa nyaatanii akka badan osoo hin taane isa wangeela Yohaannis boqonnaa 6:52 gubbaarratti አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መናን በሉ አባቶን keessan lafa onaa keessatti mannaa nyaatanii isaan du'anii inni al tokkicha irraa nyaatamee hin duune maannaan dhugaa aanadha biddeenni jireenyaa inni samiirraa gadi bu'e aanadha jedhee dubbata. Har'a bataskaana keenya keessatti foonii Kiristoos foon dhugaadha. Dhiigni Kiristoos dhiiga dhugaadha jettee bataskaanni akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 26 gubbaarratti lakkoofsa 26 irratti barreeffamee jiru bataskaanni keenya ilaa foon kun foonii Yesuusii. Dhiigni kun dhiiga Kiristoosii guyyaa jimaataa isa isiniin hangaleedha. Namni kanarraa dhuge jireenya bara baraa qaba. Namni kanarraa nyaate jireenya bara baraa qaba jettee Yesuus Kiristoosiin guutummaa guutuutti bataskaanni keenya lallabche. Kana waan ta'eef isin waan wal fakkaatu lama yoo agartan inni dhugaan garuu mana kiristaanaa keenya akka hin dogoggorre mana kiristaanaa keessaa akka hin baane Yerusaalem keessaa akka hin baane jedhamee kan nu dubbatame nuyi manni Yerusaalem keenya ganaa magaalaa Israa'eelitu hin taane Yerusaalem keessan isinii bataskaana Gabreeliiti. Isinii galaa nagaa kan argattan aara galfannaa kan argattan tasgabbii kan argattan biddeena jireenyaa kan argattan dhugaatii jireenyaa kan argattan hafuurri keessa Waaqayyo wajjiniin kan inni wal argu Yerusaalem keenya mana kiristaanaati. Kanaaf manni kiristaanaa bakka boqonnaati waan ta'eef Waaqni keenya bakka boqonnaati waan ta'eef mana Waaqayyoo keessaa osoo hin bahin yeroo hundumaa nama mana Waaqayyoo keessa taa'ee Waaqayyoon faarfatu Waaqayyoon haa taasisu. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Xiqqoo boqonnaa wangeela Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 31 kan dubarsiise Waaqayyoof galanni haa ta'u. Giiftii keenya dubaroo Maariyaamiif oqubaaf kabajni maqaa isheef haa ta'u. Abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf galanni oqubaan guddinni baraan gabaraatti isaaf haa ta'u. Ameen.